يا رب المركز إيمان بريد يا رب المكين أمتك إن جرو سكنتنا ما أمنك إن بوليسي إن جمركم سكنتا بريدا سكنتا كاليس أمني بريدا الرسول كأمني دين التسكة تريكبو كدين اللي درجان ساني بريدا الرسول sadarkaa saniin sagantaa saniin wal argannee wal ga'uu kennaan himaa guddaadha maal jenname rabbi kenna alhamdulillahi rabbil alamin ammallee nama yeroo hedduu deddeebi'ee diiniif jechi sa'aatii muraasa diiniif jechi walgeettiin isaa sun rabbi birigeetti yaa rabbi nu taasisi du'aata khayrii yaa rabbi nu taasisi wanni asii walitti nama qabaa diinaan asitti waliin nama qabe kun kakaleessa ummanni sahaabaa ridwaanullaahi alayhi irratti walii galanii nama tokkoon lamaan suutan asiin ga'anii sadarkaa sagantaa guddaadha sagantaa kana nama bakkaan ga'u yaa rabbi nu taasisi akka mataa kiyyaatitti guyyaa kaleessaa eegaa oolu simaal ta'e ka jedhu eegaa oolu ambara akka ganda keenyaa ta'e ka jedhu irrifadhe garuu alhamdulillah eegasii guyyaa kana geeddarra jechaa dhageennan baay'ee mirqaan yaa rabbi sagantaa bakka ga'u yaa rabbi nu taasisi addunyaa fi diinagdeellee nama ol deemu yaa rabbi nu taasisi diinan nama ol deemu yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi allah ummata keenna sagantaan diinaa lahzaa gabaabduu keessatti yoo laga'e walirraa hikmaa guddaa fudhata diinaa wanni jedhamu kun waan namni irratti jiraatu waan namni isaan jiraatu waan isaan fayyadaman waa isaan bu'aa buufatan nama diinaa bareedaa kanaatu harkatti qabatee akka malee yaa rabbi nun taasisin yaa rabbi allah diinan bareedan diinan mi'aawan haasawni isaa akka gaarii das namatti jedhee namatti tolu kuni eessarraa maddee akkamiin as gahe akkaataan inni as gahe nama tokko nama lamaan nama sadiin as gahe isaa akkasiin as gahe san nuti ummata har'aa keessatti eessa jirraa garam jirraa bitaa isaa jirra moo mirga isaa jirra fuuldura isaa jirra moo duuba isaa jirra waan jedhu haa ilaallu nama laalee keessatti of argu yaa rabbi nu taasisi karaa siiraa yoo deemnet hin jenne bakka siiraa keessa baaba siiraa yoo seenne siiraa nama tokko lamaa laalle nuti keessa hin jirru fagoo jirra nama jala hordofu yaa rabbi nu taasisi ummanni sahaabaa ridwaanullaahi alayhi waan biroo dhiisii bakka lubbuun tiyya lubbuu ebaluu duubatti haa haftu ta isaana duubatti haftu ofiin baraarsine ta namticha kaanii baraarsaa tura nuti akkam jirra alaan akkam jirra manaan akkam jirra kaayoon teenna kaayoo diinati moo kaayoo duniyaati lachuu keessan jira nama diinaf diinagdeellee hin jiraatu yaa rabbi nu taasisi duniyaallee yoo taate ummata sahaabati irra hin qabnu duniyaan nuti harkaa qabnu caalcaalli diinallee yoo taate maqaa malee diinaa harkaa hin qabnu nama beekee diinaa kanatti as garagalu yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi allah sa'aatiin har'aa waan sa'aatii gabaabaa ta'eef haasofni namatti hin mijjatu kanaaf nama diinaa kana jaalatu yaa rabbi nu taasisi jaalala arrabaati miti jaalala qalbii fi dhugaa ka diinarra wanni tokko namatti asin aan ka ilmi namatti asin aan ka abbaan namatti asin aan ka haati dhaalti namatti asin aan diina san akkas jaalatu qaba diina yoo akkasitti jaalatame bakka gaya yoo akkas hin ta'in duniyaa mateen diinarra yoo jaalanne jaalalan jedhamu nama jaalala bareedduu argatu yaa rabbi nu taasisi
دلالة دين أتبريد يا رب نوكن يا رب نوكن يا رب نوكن يا رب نوكن يا رب نوكن. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.